Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota YouTube chaanaalii keenya gara viidiyoo kana daawwachuu osoo hin seeniin dura akkuma bantaniin YouTube chaanaalii keenya warri haaraa taatan subscribe gochuu namoota birootiifis share gochuu hin dagatinaa jechuu barbaanna. Odeeffannoo yookaan haala yeroo irratti dhimma tokko irratti odeeffannoo yookaan ajandaa yeroo ammaa kana miidiyaa hawaasaa irra deddeebi'aa jiruu fi garee adda addaa gidduutti immoo mormii kaasee siyaasiin dhagaan itti walitti darbatamu tokko irraati waan gabaabduu wayii dubbachuu barbaada. Ajandaan kunis akkuma beektanii gidduu kana yookaan eenyuma kanaa bifa jaarmiyaatiin gareen gamtaa qeerroo fi dargaggoota Oromoo kan jedhu tokko dhaadannoo isaanii silencing the gun among brothers kan jedhu qabatanii gara miidiyaa hawaasaatti ba'uun isaanii ni yaadatama. Kana hundi keenya iyyuu ni beekna. Namoonni miidiyaa hawaasaa fayyadamnu kanneen fayyadamtan hundi keessaniyyuu waan kana ni beektu. Kaayyoon waan kanaa fi ajandaan ni baatee deemu maali kan jedhu irraati yaada koo waan gabaabaa fi wantoota adda addaa waan taajjabirraati waan sasalphaan yookaan immoo waan yaadu salphisee masinitti himuu barbaada. Jalqaba irratti biyya keenya keessatti yookaan immoo Itoophiyaa keessatti addatti immoo Oromiyaa keessatti Oromiyaan addatti yookaan addunummaadhaan waggoota 7 darban yookaan yeroo gadaa bilisiginnaa kana keessa nageenya goolamaa keessa jiraachuun ishee wal nama gaafachiisu. Kallattii adda addaatiin waraanni itti banamee ilmaan qonnaan bulaa, haadholii, abbootii, daa'imman osoo hin jedhin waraanni lubbuu namoota hedduu gaaga'uunsaa ni yaadatama. Namni hundiyyuu ni beeka, namni hundiyyuu ni hubata. Kun wal nama gaafachiisu. Mana nama waraanni hin ga'iin yookaan immoo madaan waraana kanaa hin ga'iin xiqqaadha. Yoo mana isaan seenne ta'e illee firrisaa, hiriyaansaa fi namoota nuti itti dhiyeenyaan beeknu saba waraana kanaatiin akkaataa adda addaatiin kallattii adda addaatiin dhabneerra. Kun nama gaafachiisu. Oromiyaa keessatti jechuudha. Oromiyaa keessa jiraannee yookaan immoo nama dhalataa Oromiyaa keessaa taane yeroo gadaa bilisiginnaa kana keessatti yookaan immoo waggoota 7 darban kana keessatti bilisiginnaanis haa ta'uu sababa wal waraansaa waraana bilisummaa Oromoo fi bilisiginnaa gidduutti adeemsifamu dabalatee humnoota finxaaleeyyii faanoo Oromiyaa keessatti lola geggeessan dabalatee sababa kanaatiin namni godaannisaa qaama isaa yookaan immoo fuula isaa irraa dhabullee garaa isaa keessaa namni hundiyyuu godaannisa waraana kanaa ni qabaa jechuudha. Kanumarraa kan ka'e yeroo adda addaa namoonni nagaa qabanis haa ta'u namoonni nagaa hin qabne hawwii nagaan Oromiyaa keessatti osoo bu'ee jedhu kallattii adda addaatiin dhaamaa turuun isaanii ni yaadatama. Haaluma kanaan Oromiyaa keessatti yookaan adeemsi jalqabaa imalli jalqabaa Oromiyaa keessatti nageenyi jalqabaaf waaraan akka bu'uuf mootummaan Itoophiyaa fi ABO'n yaalii araaraa isaan Taanzaaniyaatti taasisan ni yaadatama. Yaaliin sun yeroo lamaaf taasifamee ture. Yeroo lamaan taasifameyyuu mariin araaraa sun osoo milkaa'in hafee har'a ga'ee jira. Yeroo jalqabaa bakka qondaalonni ABO yookaan immoo kan waraana bilisummaa Oromoo dirree bosona Oromiyaa irraa hin jirretti mariin Taanzaaniyaa Daar es Salaamitti gaggeeffamee tureen waliigaltee malee adda ba'amee marsaan lammaffaa immoo bakka hooggantoonni ABO argamanitti dirree irraati Taanzaaniyaa deemanii marii taasisaa turaniin osoo waliigalteen taasisin yookaan immoo waliigaltee nageenya in fudhatiin adda ba'uun isaanii ni yaadatama. Namoonni ni beeka. Kaayyoon araara sanaa fi yeroo sana araarri bu'uudhaaf nagaa waaraa dhufuudhaaf jedhamee yeroo dubbatamaa turetti yookaan immoo yeroo taasifamaa turetti hawwiif dheebuun namoota hedduu uummata biyya keenyaa keessattuu naannoo Oromiyaa
Araarri kun ni milkaa'aa. Araarri kun milkaa'e taanaan immoo nagaa argannaa. Humni Oromoo gara tokkotti luuccaa yookaan immoo hiree mataa isaa murteeffataa gaaffiin Oromoon qabullee deebii argata jedhee abdii guddaadhaan eegaa ture. Keessattuu qonnaan bulaan Oromoo kan baadiyyaa keessa jiraatu adda durummaadhaan gaaga'ama waraanaa kanaaf saaxilamee rakkoo argee sumatu beekaa. Lubbuu isaa dhabuun cinatti kan lubbuun jiru immoo qabeenya hedduu saamamee maasaa qabu yookaan immoo kaloo qabullee facaafatee midhaan galfatee jireenya idilee isaa akka barbaadetti geggeeffachuu waan hin dandeenyeef yaaddoo adda addaa keessa jira. Yaaddoo beelaa jira. Yaaddoo lubbuun nan jiraadha moo hin jiraadhu jedhu keessa tureera waggoottan 7 darban jechuun gadaa bilisiginnaa kana keessa jechuun kun wal naman gaafachiisu namni hundiyyuu beeka. Tokko tokkoon haasa'uun isaa hin barbaachisu. Maarree ammas gareen yookaan bifa jaarmiyaatiin kanneen ijaaramanii gamtaa qeerroo dargaggoota Oromoo kan jedhu kun kana jechuun silencing the Gunman Brothers kan jedhan dhaadannoo jedhuun kanas ba'an kun kaayyoon isaanii yookaan immoo akkuma as mata duree dhaadannoo isaanii irraa hubannutti nageenyi Oromiyaa yookaan biyya tana keessatti Oromiyaa keessatti abuu adda durummaadhaan immoo obbolaan gidduutti dhukaasni qawwee dhaabbachuu qabaa dhaadannoo jedhu qabataniiti kan isaan gara miidiyaa hawaasaatti ba'anii maxxansa adda addaa maxxansuu irratti argamanii. Wayita maxxansa kana maxxansanitti kallattii adda addaatiin immoo namoonni faallaa siyaasaa jiran yookaan immoo faallaa siyaasaa kanneen abaaboo obbo deeggaranii fi kanneen bilisiginnaa deeggaran kanneen immoo tarii bilisiginnaa hin deeggarree lachuurraayyuu bilisaa jedhaman yaada mataa isaanii waa dubbatan waa barreessaa turan argaa turre irraa asirraatii ilaalaa turre. Dhugaatti wanti wal namaa galchu tokko yookaan wanti namni hundatti irratti walii galuu danda'u tokko nagaan uummata keenyaaf ni barbaachisa. Araaraan isaa ta'u akkamittiin isaa ta'u nagaan uummata keenyaaf ni barbaachisa. Kanarratti namni hundiyyuu walii gala jedhee yaada. Namni kanarratti walii hin galle yoo jiraate tariiti hin beeku yaada isaa yookaan immoo fedha isaa ani hin beeku. Abaaboo Obbonis armaan dura kan inni bosona Oromiyaatii ba'anii hooggantoonni abaaboo Obbo gara Taanzaaniyaa deemaniif araara buusuudhaa fi nagaa buusuudhaa fi araarri sun osoo milkaa'eera ta'eeti nagaan Oromiyaa keessatti bu'uunsaa hin hafu. Kanaafuu namni dhuunfaa isaa ta'u gareen ta'e isaa ta'u namni ta'e isaa ta'u nagaan naa bu'u jedhee yeroo dubbatu yookaan immoo yaada yeroo kaasuu deeggaramuu yoo baate balaaleffatamuun rakkoo waan qabu natti hin fakkaatu. Balaaleffatamuu dhiisuun yookaan callisuun rakkoo waan qabu natti hin fakkaatu. Tariitii gareen kun yookaan gareen qeerrootiin ijaaraman kun kaayyoo dhokataa qabaachuu danda'an wiidoonnoo hin beeknu. Kaayyoo dhokataa isa yookaan immoo kaayyoon isaan dudduuba qabatanii deeman jiraachuu danda'a. Sana hin beeknu. Kaayyoon sun yoo jiraate bifa jira miti bifa wal amansiistee yookaan gareen kaayyoo kana wal amansiistee yaada kuffiistee bira darbuu jechuudha. Yoo danda'ame yaada namni tokko gabaatti dhiyeessu namni tokko gabaatti fakkeenyaaf meeshaa tokko bitachuu yoo gabaa keessa yoo baate meeshaa bitachuu barbaadde sana filattee keessaati barbaaddee meeshaa barbaaddu sana keessaa immoo kan fooyya'aadha jedhame kan bareedaadha jette kan sitti tolu kan armaan dura beektus ta'uu danda'a kan yaada kee keessa jiru sana bitatta jechuudha. Yoo bitachuu hin barbaanne nama meeshaa sana gabaa baase yookaan immoo meeshaa laafaa fi rakasa sana gabaa baasee jiru sanaan akkamitti meeshaa kana gabaa baastee akkamittiin gabaatti dhiyeessite jettee hin arrabsitu. Maaliif filannoo waan qabduuf meeshaa barbaaddee darbitee ilaaltee bitachuu dandeessa jechuudha.
Isa kanaaf kallattii adda addaatiin kanneen ABO WBO deeggaranii fi kanneen garee kana keessa jiran yeroo isaan barreeffamaan isaa ta'u akkaataa adda addaatiin wal arrabsamtu argamaa jira. Fakkeenyaaf kanneen biroo maal jedhu garee kanaanii warra Haayiluu Gonfaa Jeneraal Haayiluu Gonfaa fa'a. Isaantu ijaaree garee kana ijaaree bobbaasaa jira. Pilaan B isaatii ittiin jechaa jiru kanneen ABO WBO deeggaran. Kan ammoo waa jedhan yookaan yaada isaanii yommuu ibsan armaan dura dirree qabsoo keessatti Oromiyaa keessatti dhiyeenya kana caccabinsi ABO WBO keessatti ta'ee sababa isaaniiti yookaan ajandaa isaanii ture waan isaan deemsaa turaniin waraanni bilisummaa Oromoo adda caccabee inni kaan akka harka kennatu taasifamee jechuudhaan yaada akkasii kaasan. Ammas inni kun immoo pilaanii B isaan qabatanii jiranidha. Pilaanii B kanaanis waanuma akka yeroo darbee sanaa hojjechuudhaaf deemu malee wanti dhufu hin jiru jechuudhaan yeroo adda addaa yookaan yaada adda addaa kaasanii waliif dhiyeessaa hawaasaan jiran miidiyaa hawaasaa irratti yaada isaanii argaa jirra yookaan dhaggeeffachaa jirra. Haa ta'u inni guddaan egaa amma wanti guddaan gareen kun yookaan gareen jaarmiyaa qeerroo jedhan kun obbolaa gidduutti dhukaasa dhaabuu yookaan immoo nagaa buusuu dhaadannoo jedhu qabatanii ba'an kuni amma isaan waan qabatanii as ba'aniiru waan qabatanii bilisiginnaanis ajajaa kennuu fi warri ijaarames bilisiginnaa haa ta'u waan isaan jedhan sun hin ta'amoo hin ta'uu akkamitti ta'aa ka jedhu irratti ilaaluudha bu'aasa. Qaamni waan kun faallaa koo yookaan immoo narratti hojjeta jedhu irratti hojjetee ofirraa kuffiisuu ofirraa ittisuuf qophaa'uudha. Ofirraa ittisuuf qophaa'uudha malee amma tootaalii yookaan duuchaamatti araara balaaleffachuun yookaan afaan qawween malee nagaan hin dhufu jedhanii duuchaamatti akkuma duudaatti akkuma jaamaatti dubbachuun an akka kiyyatti nan amansiisu. Nageenyi afaan qawweenis tarii dhufuu danda'a. Afaan qawween isaa dhufu barammaa yeroo deeggartoonni yeroo wacan ABO WBO nama osoo waamicha araaraa taasifameef jechuun akkaataa inni barbaaduuf ulaagaa inni barbaaduun waamichi araaraa osoo taasifamee fi akkuma armaan dura deebee mari'ataa yaada isaa dhiyeeffataa yaada jaraas dhaggeeffataa yaadni isaanii yookaan yaadni isaanii hin bitamneef taanaan yookaan immoo hin fudhatamneef taanaan waan isaan barbaadan hin argamneef taanaan itti waliin galuu jechuudha. Waan guddaan yookaan inni jalqabaa nuti waliin jechuu qabnu yaadni kun maaf ka'ee yookaan immoo yaadni kun maaf ba'ee jechuun rakkisaadha. Namnuu yaada barbaade kaasuu danda'a. Namnuu yaada barbaade maddisiisuu danda'a. Yaada barbaade uumuu danda'a. Bilisiginnaa fi ABO WBO'n waliif diina wal waraanaa jiran. Kanaafuu bilisiginnaan akka ABO WBO eebbisu yookaan immoo waraana akka arjoomuuf meeshaa akka dhiyeessuuf yookaan daayirektii meeshaa akka dhiyeessuuf namni barbaadu jira hin jiru. Isa kanaaf bilisiginnaan waan ittiin ABO WBO kuffiisuu danda'u yookaan immoo balleessuu danda'u hojjechaa jira hojjechaa ture garuu itti milkaa'eera itti milkoofnee kan jedhu sun waa biraati isaanumatu beeka. Itti milkaa'aniiru itti milkoofnee kan jedhu kanarratti kan hojjetatu yookaan immoo kan ofirraa qolachuu danda'u kan ofirraa ittisuu danda'u ABO WBO mataa isaati jaarmicha mataa isaati jechuudha. Isa kanaaf hireen kan isaati. Moran wanti jechuun wantiin dubbachuu barbaade yookaan wanti na dubbachiise tarii namoonni hedduun kaan dhugumatti deeggartoota kaan immoo kan deeggartootas hin taane yookaan immoo araaduma oduu waan qabnuuf yookaan immoo araaduma waa dubbachuu barreessuu waan qabnuuf qofa waa gadi ba'eennaan sanuma eegee qabatanii kan fiigantu jiru sanuma ilaallee yookaan immoo taajjabneetuma akkasumatti
dubbachuuf jedheetanii akka kiyyatti akka waliigalaatti dhimma kan yookaan immoo gareen kun kan ijaare bilisiginnaa ta'uu danda'a. Hin beeku. Bilisiginnaa ta'uu danda'a. Bilisiginnaan yoo ijaaree gareen kun nagaa barbaannaa yookaan waamicha nagaa taasifnaa jedhee gadi ba'ee miidiyaa hawaasaa irratti ammatti qabatamaatti gadi ta'anii wanti hojjetan yookaan dubbatan hin jiru. Nagaan kun eenyu wajjin taasifama? Adda durummaadhaan naannoo Oromiyaa keessatti ABO wajjin kan taasifamu. ABO wajjin taasifama. ABO wajjin gareen kun gadi taa'ee mari'achuu danda'a taanaan mari'achuu danda'a. ABO wajjin mari'achuu danda'a taanaan wajjin mari'achuu danda'a. ABOf mootummaan akka wajjin mari'ataniif qaama sadaffaa ta'eetu haala mijeessa taanaan yoo hin danda'ate mijeessuu danda'a. ABO'n itti amaneera yoo jedhee wajjin taa'ee mari'achuu danda'a yookaan waan mari'achuu barbaaduuf ni ta'a jedhee itti amaneera taanaan taa'ee mari'ata. Namoonni fageenya irraas haa ta'u eessarraatii yaadota adda addaa callisanii yookaan jala darbatanii sun gaarummaa waan qabaatu natti hin fakkaatu. Namuu tariitii ani abalu sirrii mitachuu osoo hin ta'in akkaataan nu itti deebii walii laannu yookaan immoo yaada waliif laannu murteessaa fi barbaachisaadha jechuu barbaade. Kana jechuun dhaabni tokko yookaan jaarmiyaan tokko hojii fi jaalala ijaarrateen uummata isaa biratti fudhatamummaa argata yookaan deeggarsa argata. Fakkeenyaaf miseensonni yookaan deeggartoonni ABO nama bilisiginnaa deeggaru tokko arrabsuu irratti yookaan immoo yaada inni dubbatu tokko akka hin taanetti hiikuu yookaan immoo akka hin taanetti deebisanii waan ta'e gochuu irratti xiyyeeffatu taanaan sun wal amansiistee wal mo'achuun fidu. Kana jechuun amma siyaasa yookaan siyaasa dhaabolee siyaasaa yookaan jaarmiyaalee siyaasaa adda addaa deemu kana keessatti namni harki caalaan kaan xiiqiidhaaf bilisiginnaa jibba. Kaan immoo kaanis akkasuma xiiqiidhaaf fayyuma xiiqiidhaaf ABO jibba. Xiiqiidhaaf sababa quubsaa fi waan amanamaa tokko irratti osoo hundaa'in sababa waan ta'eetiif tokkoffaa wantoota arrabsoo adda addaa fakkeenya arrabsooma karoora hin qabne arrabsooma daangaa hin qabne namni ABO deeggaru tokko yookaan bilisiginnaa deeggaru tokko arrabsoo hin taane gaggeessa taanaan namni dhaaba sana yookaan jaarmiyaa sana ala jiru yoo jaarmiyaa sana deeggaruu barbaada ta'e namoota akkas akkasii yookaan wantoota akkas akkasii osoo ilaaluu akkamitti gara jaarmiyaa sana deeggaruutti deema. Jaarmiyaan tokko deeggartoota horachuu isa barbaachisaa fakkaata. Onnee uummataa bituu, onnee uummataa mo'achuu isa jalqabaa natti fakkaata. Akka kiyyatti akka nu baddutti jechuudha. So deeggaraan yookaanis miseensa isaa ta'u deeggaraas isaa ta'u naamusa hin qabdu taanaan waan dubbatu tokko akkaataatti dubbattu hin beektu taanaan waan hojjettu tokko akkaataatti hojjettu hin beektu taanaan waan gootu tokko akkaataatti gootu hin beektu taanaan rakkisaadha. Rakkisaadha. Miseensa horachuu osoo hin ta'in miseensa harcaasuu, miseensa laga buute hundatti gattee ba'uu, gaara baate hundatti gattee galuu akkas ta'a jechuudha. Kun immoo dhumbisaa gara kisaaraatti geessuu danda'a jechuudha. Dhimma jaarmiyaa yookaan dhimma garee kanaa gara fuulduraatti jijjiirama yookaan immoo waan isaan fidan kanuma waliin ilaallu ta'a. Walumaan ilaallee kan arginu ta'a. Shira yookaan dabaaf as ba'an taanaan dhoksaadhaan waan deemaa jiranii miidiyaa hawaasaa irratti qoodameetu deemaa jira. ABO'n akka barbaadetti jala dhaabbatee ofirraa deebisuu danda'a jedhee naman akka kiyyattani. Ofirraa deebisuu fi ofirraa ittisuu ni qophaa'a. Kanaaf maaliif dhoksaadhaan achi keessatti yookaan waraana keessatti waan biraa ijaaraa jiran miti miidiyaa hawaasaa irratti gadi baasanii ifatti dubbataa jiranii sanaaf deebii kennuu yookaan deebii qajeelaa kennanii wal mo'uu wal amansiisuu jechuudha jedhee yaada akka kiyyatti waan dhimma kanarratti dubbachuu barbaadu har'aaf kana fakkaata.
waan na dhaggeeffattaniif yookaan immoo waan na hordoftaniif hundumti keessaniyyuu galatooma. Warreen YouTube chaanaalii keenya kana saabskraayibiin godhin saabskraayib gochuu akka dagattan yaadni kee kun immoo gaariidha yoo jettan yookaan immoo yaada gaariidha yoo jettan namootaaf qooduu hin dagatin.